Ashamaa kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa gara chaanaalii kanaa baganagaan dhuftan jecha egaa akkuma beekamu harri guyyaan jala bultii ayyaana bara haaraati jechuun bara 2012 so sababa sanii anis mee ebba xiqqoo wayii isiniif qabadhee dhiyaadhe walaa eebbifnu isiniin jedha na waliin tura. Bara haaraatti ilma qilxuu ta'ee dagaagi qoorsa ta'ee lafa uwwisi andoodee kormaa ta'ee bonnaa gana lallisi dubbii kee gamni hin qabin sanyii kee lafti hin qabin ibidda tullurraa ta'ee duubaa fuulduratti ifi alleeyyaan siree boolli dibbeesiif haa taatu lafti kee fixeensa hin dhabin arfaasa facaasii birraa siif haa mirgu kan irraan dhufe jalaan si haa baasu kan jalaan dhufe irraan si haa baasu dultuu abbaa mirgaa ta'e qottu abbaa dilbii ta'e daldaaltu buusi barattu milkaa'e moortuun goomtuun si haa dabdu bobba'ii gali rafii dammaqi kufanii cabuu dubbatanii salphachuu si haa oolu diinni si haa sodaatu biqilaa ija godhatu ta'e namni si haa hawwatu horii budi eebbikoo haphee ta'ee sitti haa qabatu lukni kee bakka milkii haa ejjatu lammii si haa lallisu waaqni si haa eebbisu horaa bulaa alaamanaa waliigalaa wal wajjin tolaa waan beektaniif dubbistanii dhalootaaf haa dabarsinu waliif barannee walis haa barsiifnu barri kun kan quufaa kan gabbinaa kan gammachuu kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Egaa hordoftoota chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun na jajjabeessaa afaan keenya waliin haa guddifnu isiniin jedha. Bara haaraa barri kun kan milkii kan nagaanuuf haa ta'u kan waan gaarii ittiin argannu bara haaraatti viidiyoo haaraan hamma wal arginutti bakka jirtanitti nageenya keessan isiniif haa baay'atu jedha. Horaa bulaa.